Hojiin ani biyya alaatii galee irraanfadhe yookaan immoo dagadhe jedhu qoraan falaxuu qofaadha. Qoraan falaxuun iman irraanfadhe isa dhuga. Har'a qottoo kana luka keerraa rabbisiifaa qabu naan jedhaa sanuu naa qabachuu dide. Irraa babba'aa jira qottoo kanaatiinis hin beeku durumayyuu falaxu. Egaa oolmaa koo guyyaa har'aa keessumattuu jiruuf jireenya baadiyyaa kan nama yaadachiisu guutummaa guutuutti warra akka koo baadiyyaatti dhalattan. Viidiyoo kan akkasiin laayikii gootan abdiin qaba. Baay'een keessan viidiyoon ilaaltu malee laayikii hin gootanii. Laayikii godhaa rakkoo tokko hin qabu. Haga xumuraatti waliin turaatii ilaala. Egaa ayyaanni dhufee jira shirri guddi jechuu jalqabneerra. Bakkee kanatti qoraan falaxee ashaaroof yookaan immoo garbuu akaawuufin kunuus kanatti falaxachaatii jira. Walumaan ilaalla akkam akka ta'u beekamu hin beeku. Lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u nagaa isin dhagannee jirtu bakka jiraattanii nutis immoo jirra galata waaqa. Kun egaa bakka kanatti qoraan falaxachaan jira garbuu akaawuufin kenneettoo jedhamu hojjechuuf barbaade. Ergan dhufeetii dammi manaa dhibeen beeku abbaa warraa biyyi warra isaas biyya dammaadha. Isaantu yoo bitaanis ta'e yoo biraas ta'e erguun birziin manaan dhibne jechuudha. Ani immoo amma kenneettoo na feesise waan ta'eefu kenneettoon barbaade. Kenneettoon immoo garbuurraa hojjetama. Ganni beektuu isa kana hojjechuufini dafaa qanaa jechaatii jira. Haga xumuraatti na waliin tura. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaatii nu jajjabeessaa. Viidiyoo keenya laayikii godha. Hagi daawwattan hundumti keessanuu laayikii godha. Qoraanichi qoraan baardaa fiidha mismaarri keessa jira. Isa yeroo manni ijaaramaa turerraa fedha qoraanii. Egaa mismaarri muka akkasii keessa yeroo kintaarotii moo tintaarotii illee namatti ta'a. Argitanii akkamittiin akka meeqa sokkee falaxu. Qoraan falaxaa isa dhugaa wallaalee irraanfadheeraani. Isa booddee haala kanaatiin qoraan koo takkattakee ergan falaxee booda baay'ee gaayis qoraanii fi kasalli baay'ee waddatee jira. Keessumaa yeroo ammaa kana namni asmaratti sassaabbiitti waan deebi'eefu oomisha jechuudha. Namni kasala gubuu dhibee warri kasala fayyadamanii siqaayii akkamii keessa jiru seetan kasalliin jiru xiqqoo tokkotu bari diddamadha jechuudha kan shiroo hojjettee hin baasne. Annaa qoraan illee waddii ta'ee jira. Kun haala kanaan ergan falaxee booddee eelee sibiilaa irratti akaa'uu fi asitti immoo abidda qabsiifadheen jira. Yeroo akkasii kanamee biyya keessan yaadattanii garaan isin hin na'u. Eelee koo kanaan hin gaddaa bite gatii isaa isinitti meetiin ture birii 100 bitame eeleen kun egaa. Garuu eeleen baay'ee furdaadhaan hanjechaa turanii. Garbuun ani qopheessee kunoo kana fakkaata. Otoon biyyatti maatiitti madhii maaziriitti madhii waan miiqanaa gooti turte. Anis immoo dura dabarsee waan tokko hin barbaadu wanti hundumtuu qophaa'ee jira jedheenitti hime. Maaliif maaziriin koo baay'ee ko'uma waan qabduufu kana dhabee sananaa kana asitti nama keessumaa immoo waa'ee garbuu. Shiroo barbarree waan akkasii kana magaala keessatti hojjechuun isaan nama rakkisa. Garuu fi makootti rakkadhee qopheeffachuu naa wayya malee isheetiin rakkisuun barbaadu jedheenii baay'ee tokko ko'uma namaa qabdi akkasumallee fayyaa bultii hin qabdu. Kanaaf waan tokko hin barbaachisu yoo ati waa gootee ergite hinuma bada malee namni itti fayyadamu hin jiru beeksisabas hin qabnu hin beektaa jedheen akkasitti namaan siiseeraa jechuudha. As immoo gakkunoo asteeris immoo hin jirti. Otuma suuqii eenyu maal jennuuti kunoo sitti haala kanaatiin akaatti jira jechuudha garbuu. Bishaan immoo badee jira gaa'is har'a bishaanichi immoo irratti hin beeku. Achumaan hafee taanaan guutuu godha akka yeroo darbii sana akkasittiin akaa'aa jira. Hafuura na kutaa jira garuu hin dhiisuu jedhee gidduman akaa'aa jira jechuudha. Gidduman akaa'aa jira. Maaliif baqachuu hin qabnu kaburus immoo dhufa waan ta'eef itti baruun dirqama. Kuni mana duubaanidha. Mana keenya duubaanii akkasitti kiiloo 6 yookaan 7 caalaa hin hojjedhu garbuu jechuudha. Maaliif namni hin jiru. Hagas maras immoo ollaa waamanii wal keessa deddeemuun hin jiru. Magaala keessatti ni beektu. Garuu immoo yeroo abbaan warraa koo laaxxee yookaan immoo singilii tureetti gordonyoonni isaa waamanii fataa gochaa turanii. Hiriyoonni isaa baay'een jiru waan ta'eef isaaf immoo barana waaqayyo bara fidii anaafis isaafis shiroo jalqabaatii fi ayyaana gannaa baalii waliin dabarsuudhaaf shirri guddi jechaa jirra. Egaa fedhiin keenya ni beektu si warri shamaraa waan baay'eedha kan nuti jennu. Yaanni koo baay'ee fagoo ture garuu immoo inni baay'ee biizii na jalaa ta'e suuqii deemuullee as deemee waan tokko
tokko jechuuf illee naan mijatu qofaa kummoo deemuu hin beeku si bituus hin beeku iddoon deemus hin beeku haga ta'e immoo gaa inuma dabarsinaa jedheetiin akkasittiin jirraa jechuudha. Nama ganama sa'aatii 11 walakkaafatti yeroo ba'u jira. 12 mataa isheetti immoo mana hin yeroo ta'u irra caalaa 12tti baaru tokko maal kanama sokkaachuudha. Galgala sa'aatii 1tti gala misaallee manaa hin nyaatu. Waqtiin egaa waqtii hojiitti biizii ta'anidha hojjettoonni mootummaa yeroo ammaa kana funyaanitti qabamanii jiru. Filannoo baranaa wal qabsi. Kanaafuu inni waanuma mana keessa badaa quba qabaachaa hin jiru. Anumaaf asteertutti jira. Isa booda ashaaroo koo haala kanaan ashaaree ergan xumuree booda astuun fudhattee mana baaburaatti sokkitee jechuudha. Horooreessuu moo caccabsiisuu seedhaani achi geessitee ani immoo as kanatti uffata kana miicuun qaba. Yooni maashiniitti miicuu dhaqee maashiniin karaa mana duubaatiin shitti beetii keessadha kan jiru. Yeroo sana immoo suuqiin asii qofaa yookaan immoo gabaatu jira waan ta'eef gabaa ayyaanaatii fidee as kana barrii fillafiitii kaawwadhe. Yeroo baay'ee suuqii kee akkamittiin argama innoo sirraanidha naan jettu maskootiin fuulduraan jira mangadaarra maskootiidha. Daandiirra ol goranii suuqimatti ol goroo jechuudha. Kun immoo karaa nuti seennu gibbii keessaanii jechuudha. Sinii galee akkasittiin isa booda sitti fidee uffata kana maaf harkaan hin miicuu jedheetiin akkasittiin jalqabee kunoo sitti uffata miicaa jira jechuudha. Olmaan koo guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Warri isinitti toleegaa laayikii godhaa. Laayikiin keessan baay'ee gadi bu'ee jira. Akka duraa miti istanii hin qorrisiisinaa wal jajjabeessa. Asumarraan immoo baay'een keessanii karaa keessaatiin illee sabskraayibii irratti nu deeggarii maatii keekka isaanii sabskraayibii nu godhan nutti nu himiinaan jettan jirtu. Koomentii jalatti illee kan barreessitan jirtu waan ta'eef ani nama tokko isin immoo nama kumaatama waan ta'eef kun waan saantiba keessan keessaa baastanii waliif kennitan hin jiru jechuudha. Abbaa isaatu fedhii isaatiin hojjeta. Isin garuu wal jajjabeessuu irratti yoo dogoggorri wal gorsuu irratti bakka sirraa qabu akkas godhe jechuu irratti namni nama hagateetti nama ta'uu qofaatu gahaadha waan ta'eef amma gaafa jirru kana akkasitti waliin jajjabeessinu waan hojjennu fudhatama qabaatee irratti jabaadhu. Sirrii miti karaarra masmararra jiroota immoo masmaratti deebii kana dogoggortee jennee akka namummaatti garaa qulqulluutiin waliin jajjabeessinu yoo ta'e maal gatii walii qabna waliin fayyannu jechuudha. Annaa ijoollee warri rabbi isin laaffisee sabskraayibii naa godhaa jedhanii isin gaafatan garaa isin nyaatanii wal kadhachuun illee akkasumaraatti hin barbaachisu. Wal jajjabeessaatii maatii walii ta'a. Sabskraayibii waliitii godhaa. Warra hojjetan immoo viidiyoo laayikii sheerii godhaati. Waliin bu'aa ba'aa isinin jechuuti barbaadeeni. Anis immoo isaan keessaa tokko jechuudha. Anis immoo nama tokko waan hin dandeenye warra chaayinaala haaraa banattanii jirtanii sabskraayibiin isinii godha. Baay'ee isaanii nan ilaalaa viidiyoo namaan hin ilaala garuu koomentii hin barreessu. Viidiyoo nan ilaalaa keessumaa warra reef jammaranii zim jedhee sabskraayibii tuqeetiin darbaa jechuudha. Waan tokko waan inni namatti qoxxoru waan inni namarraa hir'isu namarraa fudhatu hin jiru waan ta'eef akkasitti wal jajjabeessaa. Warri chaayinaala banachuu barbaadanillee banadhaatii irratti hojjedhaa ogummaa qabdaniin. Uummata keessanitti achi as ba'aa akkamittiin akka chaayinaalii banattan kanaan dura viidiyoo hojjedhe linkii isaallee as jala isinii kaa'eetiin ture jechuudha. Jalqabaa gadhumaa kan barsiisu yaa hojjedduutti ka'eetiin gabaa nagadachuutti deebi'aa achi as deebi'ammoo uffata miicuutti hin dhufaa. Gaafa mana hidhame gaafa jireenya hidhame gani beektu waan ta'eef akkasii xawalwaallee nama godha. Keessattuu ijoolleen Oromoo keenyaa jechuudha. Warrumti viidiyoo hojjennu yoo an ofirraa kee yeroon ilaalu yoo baay'ate 2,000 darbu warri afaan biraatiin haasa'an garuu buchullaan isaanii gadi baateetu sagalee dhageessiste sana wajjiniin fiiguu jechuudha. Wal jajjabeessuu irratti baay'ee tokko duubattamna maaliif ta'a kan jedhu dhuunfaa keessan irratti gaaffii wal gaafadhaame uf gaafadhaame ofii keessaniyyuu kanaafuu suni ta'uu hin qabu. Tokkummoomuu qabna, jabaachuu qabna, wal jajjabeessuu qabna, fuulduratti wal oofuu qabna isiniin jechuuti barbaadeeni. Hagan kana dubbadheetti bakkeen dogoggorees immoo jiraate yaada keessan koomentii irratti naa qooduutii dandeessuun isiniin jedha. Kan kanarraaf immoo gaa viidiyoon koo gara xumuraatti jira. Nan kukuteeyyuu malee gabaan immoo bakka kanatti gudii mana godhanii sa'aatii ijoolleenis immoo mana barumsaatii dhufan gaheetu jira waan ta'eef ijoolleen waan akka buskutii waan akka maastikaa injiraa koshooroo namni isa kana bitachuudhaaf nama cinqu sa'aatii kana
Kanaaf qalbiin korra caalaatti achi na dhaqee jira. Astuunis immoo madufti jedheetii yaada. Akkasiin isiniin jedha olmaan koo guyyaa har'aa. Kana fakkaataa warrumti isinitti tolee jaallattan qofti laayikii tuquudhaan yeroo jalqaba ol seentan viidiyoo laayikii gootan taanaan gara nama biraatti darbaa jechuudha. Maaliif puush ta'a erga qorree erga ture erga bulee ta'an taane rooma isin bira qaqqabetti laayikii gochuutiin seenaatii akka xumuraatti daawwadha. Akkasuma immoo warri haaraa taatan sabiskiraabii godhaa olirra kaawwadhaa isiniin jedhaa bakka jirtanitti na ta'a baay'ee.